sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Guraan dhalas kudhan bara 2017 akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiidhaan Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduutu karaa jaalsuu keessaa rooroo isiniif dhiyaata. Itti aansuun barruu mata dureen isaa hololaa fi kijibaan lafa cabsuun gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa jiruuf deebiin ta'u jedhu jaallee biiftuu galgaloo isiniif dhiyeessiti. Wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isinii waliin turu ani Abdii Bilisummaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduutti isin dabarsa. Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduu keenya guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheen jira. Odicha waliin ansuu keessaa roorrooti. Artist Eebbisaa Solomoon gumaa ilmaan Oromoo kaayyoo sabaaf wareegamanii fi ammas wareegamaa jiranii bilisummaan baasuuf waraana bilisummaa Oromootti makame. Walleelee warraaqsaa uummata Oromootiif dhiyeesseen keessumaa kiliipii qabsootu furmaata jedhuun kan beekamu qeerroon Oromoo Artist Eebbisaa Solomoon falmaa qeerroo cina dhaabbatee gaggeessaa turetti firii horuudhaaf gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuutti dabalamuu gaaffii fi deebii sagantaatii fi gaaddisa dhugaa waliin taasiseen ifa godhe jira. Akka lammii Oromoo tokkotti garbummaa saba isaarra jiru irraa kaasuuf qeerroo Oromoo cina dhaabbatee falmachuuf dirqamni akka irra jiru hubatee dandeettii fi ogummaa qabuun warraaqaa turuu kan dubbate Artist Eebbisaan bakka ilmaan biyya koo babbareedoo fi qaroon ija koo duratti diina qawwee hidhateen ajjeefamaa reebamaa fi yakkasuu kanneessaan irra ga'aa jirutti argee callisuu mannaa waraana bilisummaa Oromoo koo cina dhaabbadhee anis qawween diina koo gombisuufan murteeffadhee qabsootti seenee jira jechuun dubbate. Bifuma wal fakkaatuun yakka mootummaa gabroonfataan wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru dhaabuuf falli hidhatanii bilisummaaf qabsaa'uu qofa kan jedhan ilmaan Oromoo tibba kana gara mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti seenan. Ilmaan Oromoo gara mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti seenan kunniin yakka mootummaan wayyaanee isaan irratti raawwachaa turee fi guutummaa saba Oromoo irratti raawwachaa jiru kan gara dirree qabsootti akka seenan isaan taasise ta'us ibsanii falli yakka wayyaaneen saba keenya irratti hojjettu kana ittiin dhaaban hidhatanii qabsaa'uu qofa waan ta'eef murteeffannee akkuma kanaan duraa ilmaan Oromoo godhaa turan gara mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti seenne jedhaniiru. Ilmaan Oromoo darraa mootummaa wayyaanee kana nufuudhaan gara mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti dhufan keessaa tokko Injiinar Gooressaa Fufaa yoo ta'u, dhiittaan mirgaa saamichi hidhaa ajjechaan uummata Oromoo irra ga'u obsa waan na fixachiiseef hidhee diina inni kaa Oromoo wayyaanee irratti qabsaa'uuf gara dirree mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti dhufeen jira jedhee dubbate. Injiinar Gooressaa Fufaa akka ifa godhetti har'a impaayera Itoophiyaa wayyaaneedhaan bulaa jirtu keessatti uummanni Oromoo guddichi ilmaansaa barsiisee guddifachuu kanneen baratanis hojii argachuun rakkoo itti ta'ee Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii mana hidhaatti guuramaa kunis ajjeefamaa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Sirni wayyaanee mootummaa Sumaalee waliin walii galtee uumuu lafaa fi qabeenyaa uummata Oromoo mootummaa Sumaaleetti erga maallaqaan gurgurateen booda amma immoo pirezidaantiin kanaan dura biyyattii bulchaa ture irraa buufamuuf waan jedheef wayyaaneen akka mootummaan Sumaalee ni jalqaba irra ture bifa haaraan akka filamuuf baasii doolaara miliyoonaan itti dhangalaasee akka ture dubbatame. Haa ta'u malee shiraa fi gochi wayyaaneen karoorfattee turte miseensota paarlamaa biyyattiin harkatti bushaayee jiraachuus maddeen himan. Paarlamaan biyyattiis maallaqa wayyaanee irraa erga nyaatanii booda pirezidaantii haaraa mootummaan wayyaanee jibbu akka filatanis ibsamee jira.
Godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaatti gandoonni 2 poolisoota addaa naannoo Sumaaleen weeraramu jiraattonni himan. Dullii fi saamichi poolisoota kanneeniin gaggeeffamaa jirus akka malee jabaachuu uummanni godinichaa dubbatanii jiran. Godina kana keessatti ajjeechaa hidhaa fi doorsisni uummata godinicha keessa jiraatu irratti raawwachuunis akkuma itti fufetti jiraachuu qeerroon godinichaa gabaasee jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksaan Araddaa Yugyug keessatti falmiin uummataa daran jabaachuu irraan kan ka'e liyyuu poolisiin tokko makalaakiyaan dahatee namoota 3 akka bakka tokkotti galaafates ibsame. Kanneen wareegaman keessaas Sufiyaan Shaafii daldalaa godinichaa kan ta'e, Saadiq Barsiisaa Abiyoot hojjetaa misooma qonnaa kanneen ta'an battalumatti akka wareegaman qeerroon godinichaa gabaasee jira. Godinaalee Arsii aanaa garaa garaa keessatti raayyaa misoomaa maqaa jedhuun sirni cunqursaa abbaa irree wayyaanee uummata godinichaa gidirsaa jiraachuun ibsame. Godina kana keessatti maqaa leenjii milishaa jedhuunis uummanni dararama jiraachuusaas addeeffame. Misooma wayyaaneen jettus uummanni diduun diddaa sirna wayyaaneef qabu agarsiisaa jira. Aanaa Suudee ganda Ashmiiraa keessatti uummanni erga qottoof doomaa qabatee ba'ee bakka qotaa jedhamu erga gaheen booda gaaffiin cinquun osoo hojii sirni wayyaanee uummata yaaseef hin raawwatin didee manatti dacha'uu qeerroon godinichaa gabaase. Dhuma irrattis atileet Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 2000 gidduu kana magaalaa Ispeen Sabadeelitti gaggeeffame irratti rikoordii addunyaa cabsuudhaan akka mo'atte gabaafame. Atileet Ganzabeen Dibaabaas erga fiigicha kana fiigdee raawwattees diddaa sirna cunqursaa abbaa irree wayyaaneef qabdurraan kan ka'e booda alaabaa sirna wayyaanee qabachuu diduun diddaa garbummaa agarsiiftee uummata ishee akka gammachiistes himamee jira. Egaan dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduun guyyaarraaf qabadhee dhiyaadhe kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Oduu kan isin biraan ga'ee jaalsu keessaa ture ni galateeffanna. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetirbaandii 16 yookiin kiilooheerzii 17,840 irratti isiniif darbudha. Jaallee Biiftuu Galgaloo waan qopheeffatte qabdi wallee warraaqsaa tokkoon booda isiniif dhiyeessiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan ammas irra deebinee isin affeerra. Quba nyaachaan jiraadha yoo mana ragalfadhe buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti caalee kan bultu mi'oodaanii dambiinoo gosa kamii ya dambii maxxantu ishee sanyii daabeessaa akkamiin dhaaltee odaa mataa gubbaarra teessa. Amman albeedhaan ciree hundeedhaan si buqqisa jajjabaa kormaa yaasee mataarra si deemsisa amman sirra bobbaasa Dhaga'ii hiriyyee haadhooti qoosifnaa lammii keetiif sabni kee tusni bilisoomaa kan barreeraansee hin ilaaliin ilmarmaa takka gadii takka olii jireenyi dhala namaa jedhee. Halkanii guyyaa yaadaat gubadhee keessa kooti kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti barrin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti
Tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaalchinaan dhaadannoo godhatteetti. Nu dhaga'iyyee haadhooti koo siif himnaa lammii keetiif sabni kee tumsni bilisoomaa kan barreeraansee hin ilaaliin mormaa takka gadii takka olii jireenya dhala namaa jedhee Agada balashidi balesasi anemasi mashemaluse Agada balashidi balesasi anemasi mashemaluse Akamin dina gombisu rasasan dina gombisu 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 rasasan dina gombisu rasasan dina gombisu Barruu mata dureensaa hololaa fi kijibaan lafa cabsuun gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa jiruuf deebiin ta'uu jedhu guca qabsoo Oromootiin barraa'e kan isiniif dhiyeessu ani Biiftuu Galgalootii nu waliin tura. Yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti ol seenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni Oromoo qabatee socho'aa jiru ni fardeessa malee milkaa'ina diinotaa farra qabsoo Oromoo ta'aniif karaan banu. Shiftoonni mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee guyyaa gaafa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo hundeedhaan ittitee finiinuu jalqabe irraa kaasee caasaa isaanii uummata Oromoo irratti humnaan gadi diriirsuun dhibbuu fi gidiraa uummaticha irratti bara bittaa isaanii dheereffachaa turan. Ammas immoo gochaa diinummaa ilma namaaf hin malle uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru. Wayyaaneen yeroo uummanni Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa isaa gaafatu gaaffii uummatichaa aqaaquun gara hiika biraatti jijjiiruun uummaticha irratti yakka diinummaa raawwachaa turte. Ammas ittuma jirti. Gaaffiin uummanni Oromoo gaafachaa jiru gaaffii mirga abbaa biyyummaa ta'ee osoo jiru Wayyaaneen garuu shiraa fi kiyyoo ishee bakkaan ga'achuuf jettee faaruu hololaan lafa cabsuu fi kijibaan uummata gidirsuun uummatichi akka qabsootti cichoominaan jabaatu taasisa malee shiraaf holola Wayyaaneef yoomuu garagalee yeroo itti jilbeenfatu hin qabu. Gootuuwwan qeerroon bilisummaa Oromoo dhiigaaf lafee isaanii itti dhangalaasanii humnaa fi waan danda'an hundumaan yeroo itti nan dadhabe soon jedheen diina waliin wal'aansoo bilisummaa wal qabaa jiran kana uummanni Oromoo goleewwan Oromiyaa mara keessa jiraannu diinaaf shira shiftoota Wayyaanee kanaaf jilbeenfachuu dhiisnee mooraa diinaa yeroon itti burkuteessinu amma waan ta'eef humna diinaaf golgaa taatanii mooraa diinaa ijaaraa fi tumsaa jirtan biyya keessan ishee irratti uumamtan Oromiyaa keessan waliin yeroo hiriirtanii diina cunqolaastan amma ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo garjabeessee dhaammata. Jaallan kaleessa falmaa akkaan jabaatee osoo of hin qusatin dhiigaa fi lafee isaanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itichaa turan biyya isaanii Oromiyaa diinaaf dabarsanii kennuuf faayidaa dhuunfaafis takkaa hin jilbeenfanne. Garuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu itichuuf wareegama qaqqaalii itti kaffaluudhaaf ilmaan Oromoo hundi akka har'a geenyee diina waliin wal'aansoo bilisummaa goonu nu taasisanii jiru. Saamtonnii fi shiftoonni Tigraay irraa godaansaan yeroo gara Oromiyaa dhufan homaa qabatanii hin dhufne. Tuubboo bishaanii fi uffata ciccatu uffatanii gara Oromiyaa dhufani. Haa ta'uutii nuti ilmaan Oromoo yeroo sana dhiibbaa mootummoonni Habashaa humnoota seemii fi raashaan deeggaramuu malaan uummata Oromoo waan nu sobaniif karaa murnoota jaleewwan Wayyaaneetiin akka nuti bittaa diinaa jala turru taasifamee jira. Mootummaan Abbaa Irree kaleessas karaa waayilan ishee OPDO fi kanneen fakkaattuu isaanii ta'aniin akka waan Oromiyaaf qabsaa'an fakkeessuun uummata Oromoo irratti harka lafa jalaan dulchisanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu goolaa fi diigaa turan. Har'as immoo nu dhiisu jennee otoo yaannuu isaanoo ittuu caalmaan ilmaan Oromoo irratti yakka duguggaa sanyummaa labsuun akka lafarraa bannu nu taasisuuf yaalii akkaan jabaa ta'e gochaa jiran.
ammas taanaan abbaan badii uummata Oromoo lafarraa ficcisiisaa jiruu fi diina waliin ta'ee kan ilmaan Oromoo borqaroo biyyattii ta'an diinaaf warreen dabarsanii kennaa jiran guyyaa tokko fuula yakka seenaa ilmaan Oromoo duratti ba'anii akka itti gaafataman homaa shakkiin tokko hin jiru. Diinni Oromoo har'a eenyudha jennee teenyee yooti yaanne warruma waan uummata Oromoof dhugaan of kennanii qabsaa'an fakkaachuun harka lafa jalaan ammoo diina waliin ta'anii uummaticha irratti bara bittaa roorroo fi gidiraa kanneen dheeressaa jiranidha. Murni Bicuu Wayyaanee aangoo qawweetti fayyadamuudhaan sagalee uummata Oromoo ukkaamsaa akkuma turte ammas gochi ishee kun waan dhaabbate fakkaatee harka lafa jalaan hojjetamaa jira. Sirni Wayyaanee kun sirna Bicuu Tigraayin hundoofte hundeedhaan laamshoftee jiguuf qarqara boollaa kan geesse yeroo ammaa uummata Oromoo guutummaa golee Oromiyaa keessa jiran gidirsuu fi hidhuu kaan immoo jumlaan qe'ee isaarraa godaansisuun gochaa Wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti raawwachaa turtee fi ammas jirtudha. Yeroo uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaasaaf sagalee isaa dhageessifachuuf akkasumas illee bittaa shiftootaa Wayyaaneef irraa kuffisuuf wal'aansoo siinaa waliin gochaa jirutti Wayyaaneen ammoo faajjii hololaa fi tuullaa kijibaatiin karaa miidiyaalee ishee hafarsuun Oromoon ittuu akka jabaatee mirga abbaa biyyummaasaaf falmatu daandii saaqe malee waan uummaticha miidhe miti. Qabsoon uummata Oromoo daandii milkaa'ina isaa gufuu diinonni jala naqaniin waan galma ga'iinsa isaa gufatu osoo hin taane mooraa harqoota gabrummaa bibittimsee falmaa isaatiin biiftuu bilisummaa argamsiisuuf kan deemsifamudha. Waayilaan shiftoota Wayyaaneef dugugguruu dugdaa fi utubaa ishee ta'anii uummata Oromoo irratti ba'aa gabrummaa kanneen fe'uuf halkaniif guyyaa osoo hin jenne boqonnaa sammuu malee kanneen diinaaf gugguufan isaan kunis uummanni Oromoo akka falmaa isaa jabeessee itti fufuuf ittuu qaraa jiru malee waan uummanni Oromoo falmaa isaa isaaniif jecha dhaabuu ittiin fakkaatin. Kittilaayonni Wayyaanee yeroo ammaa gochi diinummaa isaan uummata Oromoo fi ilmaan Oromoo qaroo biyyattii ta'an irratti dhoksaan hojjechaa jiran homaa waan bara bittaa Wayyaanee dheeressu miti. Aangoon kan uummataa ta'ee uummanni murteessuu osoo danda'u Wayyaaneen yeroo ammaa kanneen isheef dubbachuu danda'aniif kanneen isheef falmuu danda'an aangoo irratti ol baastee muddachuun akka isaan shiraa fi kiyyoo Wayyaaneen uummata Oromoo irratti xaxaa jirtu galmaan ga'aniif gochaa dhodhommooqaa akkasii hojjechaa oolti. Wayyaaneen baatii darbe keessa gochaa diinummaa isheen karaa waayilaan ishee fi ergamtoota ishee ta'aniin uummata Somaalee fi uummata Oromoo walitti qaruudhaan duula duguggaa sanyummaa uummata Oromoo irratti labsitee turuun ni yaadatama. Gochi yeroo darbe raawwatamaa ture sun shiftootaa fi saamtota Wayyaaneef waan galma ga'uu dadhabeef Wayyaaneen shiricha gara waan biraatti jijjiiruun addaan kuttee turte. Yeroo ammaa immoo daandii ishee maqaa haaromsa biyya keenyaa maqaa gadi fageenyaan jettuun uummata Oromoo gidduutti afaan faajjii uumtee bara bittaa ishee dheereffachuuf lafa cabsaa jirti. Uummanni Oromoo garuu akkuma amala isaa Wayyaaneen lafa dhiitaa ooltus shiraa fi holola Wayyaaneef osoo daqiiqaa tokkoof garagalee bakka laatiin falmaa isaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinsuu akkuma itti fufeetti jira. Murni shiftaa fi saamtonni abbaa irree Wayyaanee guyyaa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo akkaan ittitee hundeedhaan jabaatee gad dhaabate irraa kaastee uummata Oromoo gidduutti afaan faajjii fi walitti bu'iinsa uumuuf gufuu hin buqqisnee fi dhagaa hin galagalchine hin qabdu. Ammas taanaan naasuu fi gidiraan kan itti hammaate kittilaayonni abbaa irree Wayyaanee waan qabanii gad lakkisan wallaaluun bir'annaa fi naasuun hojii isaanii ta'ee jira. Uummata bulchina jedhanii maqaaf osoo yaadanii garuu waan hojjechaa jiraniif raawwachaa jiraniyyuu ofitti amanamummaan raawwachaa hin jirani. Naasuu fi gidiraan akkasumas akka waan ofirraa dabarsuuf raawwataa jiranitti hojjechaa jiru. Gochi diinummaa fi shirri isaan kanaan dura ilmaan Oromoo golee Oromiyaa mara keessa jiru irratti raawwachaa turanii fi ammas itti jiran waan akkasumaan hafu osoo hin taane fuulduratti qaama isaan gubee fuula yakka seenaa duratti isaan gaafachiisuun hin hafu. Shiftoonni Wayyaanee maaliif dhaloota qubee yeroo ammaa lafaa ka'aa jiran akka bineensaatti adamsanii mana hiraarsaatti guuraa jiru jennee yoo wal gaafanne qeerroo fi qarreen dhaloota qubee ammaa hololaa fi kijiba Wayyaaneef gurra ergisee waan hin beekneefi. Bara 2016 guyyaa gaafa sirna ayyaana Irreechaa irratti diddaa fi fincilli mootummaa sirna nama nyaataa Wayyaanee irratti kaafamee ture yoo ilaalle dhalootuma qubee kanatu lafa sochoosuudhaan Wayyaaneetti dhiphuu fi gidiraatti naqe. Qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa dhalachaa jiran dhalootumaan osoo qaramanii ba'an jennee wal nama sobsiisu. Maaliif yoonaan jettan ammoo dhaloonni ammaa onneen isaa diinaaf qoosaatti waan jilbeenfatu miti.
Wayyaaneenis dhaloota ammaa kana kanumaaf balaaleffattee hidhaa fi roorroodhaan gidirsiti. Daandiin qabsoo bilisummaa Oromoo fi ibsaan bilisummaa kan ifuu dandeessu qeerroo fi qarree akkasumas uummata Oromoo goleewwan Oromiyaa mara keessa jiraniin malee argamuu hin dandeessu. Shiftoonni TPLF yeroo ammaa kana uummanni Oromoo hojii isaaniif shira isaanii irratti bare sirriitti waan baraniif hirribaa fi boqonnaa sammuu dhorkamuun bir'annaa fi hollannaa jabaa keessa seenanii jiran. Kanaaf jecha waan hojjetaniif dhiisan wallaaluun uummaticha irratti har'aa boree seeraa fi karoora baasaa oolu. Garuu karoorri isaanii dhibbeentaa dhibba keessaa 15 hojiirra ooleen beeku. Karoorri isaanii sobaa fi holola duwwaan kan dhumudha. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee yeroo ammaa kanas faaruun ishee karaa miidiyaa isheetiin faarsaa jirtu akkuma waan uummata Oromoof dhugaan waan hundumaa ammuma jettee bakkaan geessutti hololaa jirti. Holola kanas karaa waayillan ishee OPDO'n uummatichatti hololaa jirti. Keessumaa addatti yeroo ammaa karaa jallee isaanii kan ta'e pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa qabsoo uummata Oromoo afaan faajjessuudhaaf shiraa fi holollinni gochaa hin jirre hin jiru. Akka karoora isaaf Oromiyaan har'uma Ameerikaa taati turte. Gochi isaa kunis akka yaada isaaf uummata Oromoo kijibuuf jedheetu malee homaa tokkoyyuu akka inni uummata Oromoof bu'aa hin buusne uummanni Oromoo sirriitti hubatee jira. Kijibni OPDO qabsoo Oromoo ni jabeessa malee boodatti deebisuu hin danda'u. Uummanni Oromoo waan isaaf ta'uu fi hin taane ofiif bareechee sirriitti beeka. Mirga abbaa biyyummaasaa hanga murteeffatuttis koomaandi poostii miti taankiin osoo wal guuree dhufeeyyuu qarree fi qeerroon golee Oromiyaa keessa jiru of duuban deebi'u. Qabsoon Oromoos hanga galma ishee geessutti eenyuyyuu yoo dhufee fi kijibnii fi hololli lafa cabseeyyuu ittuu qabsoon ilmaan Oromoo gabbisa malee boodatti deebisuu hin danda'u. Mootummaan Wayyaanee darbaa dabarsaadhaan uummata cunqurfamuu irratti wal jijjiiruudhaan uummaticha gidirsaa fi ajjeesaa kaan immoo qe'eesaa fi qabeenya isaarraa saamuun biyya isaarraa godaansisaa har'a ga'ee jira. Fuulduraafis uummanni Oromoo yoo jabaatee cichoominaan mirga abbaa biyyummaasaa hin mirkaneeffanne Wayyaanee biraa gara laafinni uummata Oromoof jiran abjuu dhugaarraa fagaatedha. Sirni gita bittuu Wayyaanee guyyaa tokkoof gara laafina kan hin qabne yeroo ammaa adeemsi isheen mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo addaan bittimsuuf gochaa jirtu gochuma duraan raawwatamaa turedha. Wayyaaneen karaa jaleewwan ishee kanneen akka fakkaattota OPDO akka waan uummata Oromoof qabsaa'anii fakkeessuun bixxiltee uummaticha ittiin afaan faajjessaa turte. Ammas karaa OPDO gochii wal fakkaataan kun ilmaan Oromoo fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti raawwachaa jira. Garuu daqiiqaa tokkoof sirni Wayyaanee uummata Oromoo irra aanee hin beeku. Uummanni Oromoo bakka maratti gochaa Wayyaanee fashaleessaa jira. Haala kamiin fashaleessaa jira jennee yoo yaadne marii fi walga'ii ishee waamtu diduu fi fashalsuudhaan jaleewwan Wayyaanee muddaa jira. Bifuma wal fakkaatuunis walga'ii Wayyaaneen golee Oromiyaa keessatti karaa jaleewwan ishee fi ergamtoota ishee OPDO waamaa jirtu irratti argamuudhaan gaaffii abbaa biyyummaan mudduudhaan marii Wayyaanee fi shira ishee addaan fashaleessaa jira. Karaa biraan ammoo lukkeewwan Wayyaanee irratti yeroo ammaa gootawwan qeerroon bilisummaa Oromoo tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuudhaan hundeedhaan lukkoota hedduu Oromiyaa keessaa dhabamsiisaa jiru. Keessumaa falmaan yeroo ammaa qeerroo fi qarreen guutummaa Oromiyaa keessatti gochaa jiran haalaan kufaatii Abbaa Irree Wayyaanee saffisiisaa jira. Walumaa galatti daandiin dhugaa fi ibsaan bilisummaa kan argamuu dandeessu falmaa keenyaa fi uummataan malee yoo callisnee Wayyaaneen irraa buute jennee yaanna ta'e kun waan yaadamu miti. OPDO'n sobdee hololaan waltajjiilee ishee irratti biyyaaf lafa goolaa ooltus kaayyoon ishee akka bakka hin geenye beekamaadha. Yaada koo gara xumuraatti fideen jira. Fuulduraaf hundumti keenya akkuma amala keenyaa duratti tokkummaan falmaa keenya gajjabeessinee diina keenya kan taate Wayyaanee ofirraa haa jiksinuun dhaamsa gosa jabaadha. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaatii horaa bulaa. Oromoon obsaa kanumaa bobsine obsis daangaa qabaa garaan nu finiine adeemasi mashee maalusee qeerroon kootuu lolee dahee barbadeessa kan fuutatee ka'ee diina akkamiinneessa adeemasi mashee maalusee diimatee diimatus sibiilli hin finiinu ka'ee lola Oromoo meeshaan si ciniinu adeemasi mashee maalusee deemanii sussukuun barsiisne miila koo diina arganii deessuun barsiisu garaa koo adeemasi mashee maalusee akkamiin diina gombisu rasaasaan diina gombisu akkamiin
Asasandina bombisu, asasandina bombisu, asasandina bombisu. Jabatu kiro ko kapsong kita kubu, yenalo lamale bilisni hinnubu. Ademasi, mashemaluze. Yo ilmi dalatu halatti dubbata, ajjeese foonyata luusi sanyata. Ademasi, mashemaluze. Na nyaata garaa koo qofan jajjabeessa, dhabeera lammii koo goota goota tiisa. Ademasi, mashemaluze. Dhumminyaati yoomuu lafee gootota koo, kan lubbuudhaan jiru sahee waaqni koo. Ademasi, mashemaluze. Egaa sinji nyaannaa yoom nyaanne foommaddi, galma ga'uuf jira kayyaan iddoo qabdi. Baddeessasi, adeemasi, mashemaluze. Baddeessasi, adeemasi, mashemaluze. Baddeessasi, adeemasi, mashemaluze. Baddeessasi, adeemasi, mashemaluze. Akkamiin diina gombisu. Asasandina bombisu, 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 asasandina bombisu, asasandina bombisu, asasandina bombisu. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya guyyaa har'aaf jennee qopheessinee kanumaan goolabamee jira. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.